waliin marroo 33 shaampiyoonaa taatee jechuudha. Goolii qaraa Cristiano Ronaldo keessa buufee boqonnaan duubatti ammoo daqiiqaa 88 irratti Karim Benzema lammata itti dabalee fi Real Madrid waan ganni 5 keessatti argatteen been baran shaampiyoonaa taatee jechuudha. Cristiano Ronaldo tapha kilabii isaa keessatti tapha 9 keessa goolii 14 galfate. Zinedine Zidane eegii kilabii tana kureef jenne ganna tokkoo fi jija keessatti waan hedduun jijjiira shaampiyoona hedduun bahe. Akkana jedha tapha 38 taphanne kan cufa findheetiin as geenne waan xiqqoon hojjenne beeka akka jajjaba keessi dhumnee jedha. Akka irreekiyyaatti La Liigaan Ispaanitti kilabii jajjabduu ta'uusillee nu hubadhaa jechuun dubbate. Oduu atileetiksii keessaa immoo maratoonii kaleechuun chaayinaatti taphatan irratti dhiiraan atileetii Eertiraa beekamaa Uqubaa Tseggaa Gabree Tinsaayetti moo'e. Inni kun inni sa'aatii tokkoof kiiloomeetira 42 sa'aatii 2 daqiiqaa 14 sekondii 50tti moo'e. Gara Itiyoophiyaallee keessa Mongooliyaa gara Itiyoophiyaallee keessa ijoollee hedduutti moo'ee gamkaaniin ammoo shaampiyoona Itiyoophiyaa dabarra. Shaampiyoona Itiyoophiyaa kun dorgommii Itiyoophiyaa keessatti guddoo beekamtu keessa reefuu leenjisaa Toleeraa Diqqaa dubbise. Itiyoophiyaa shaampiyoonshiippiin dorgommii biyya keessatti jiru isa tokkoffaa. Biyya keessa ka jiru kilabiin hundi godinaa fi kilaboonni hunduu irratti hirmaatu. Kanarraa warri tokko hanga 10 ba'anii torbee sadii booda Ingiloo deemanii Niizerlaand London World Championship fi dorgomu filtreeshinii achirraa tokko hanga 3 warri minimaa guutanii filamanii gara hoteelaa deemuu jechuudha. Hoteela deemanii bakka bu'u jechuudha. Dorgommii tamirratti World Championship London irratti waancaa 3 dhiyaate keessaa ittisni biyya tokkoffaa naannoon Oromiyaa lammeeffaa dubartootaan immoo naannoon Oromiyaa tokkoffaa ittisni biyya lammeeffaa sadeeffaan Commercial Bankiidha ammaati. Baankii daldalaati. Itoophiyaa shaampiyoonshiippiin maaraatooniin dabalatu. Haaf maraatooniis hin dabalatu. Amma 10,000tti darboo fi utaalcha rees wooking kiiloomeetirii 20 wookii. Miilaan deeman. Warri kanarraas 2 meetirii 800nis 500nis 3,000 gufachiisaatiinis 10,000nis torban 3 booda gara guyyaa 20 booda gara Ingiloo deemaniiti achirratti immoo minimaa yookaan sa'a barbaadamu warri galmeessisanii direct Itoophiyaa bakka bu'u Ogeest keessa kan geggeeffamu jechuudha. Londonitti. Qophii ji'a 2 booda godhanii booda jechuudha. Kanaafuu dorgommii tanarra dorgommii ijoolleen kaa'imaa hedduulleen keessaa filatamanii atileetotii hedduun keessaa ol guddachaatti dhufan. Iyyee kan barana adda godhu atileetonni bebbeekamoon galaniiru rikeerdii waggaa 12 tureefaa rikeerdii gara 9 cabee atileetonni bebbeekamoon illee kan irratti hirmaatan biyya keessaa an adda isa godhu kanadha barana addanas. Bootoleedhaan galateeffannaa qophiin ispoortii taadhatanuma ansoora haala keetii gam kiyyaan nagaan bulle. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaan faca'ina dhukkubaa garaa kaasaa fi haqqisaa ariifachiisaa kan namoota 30,000 ol ta'u miidheen rakkataa jirti. Gama biraatiin immoo ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii duraanii Tewoodiroos Adaanoom jaarmiyaa fayyaa addunyaa hoogganuudhaaf kaadhimamaa ta'uun dhiyaatanii jiru. Qeeqxonni Dr. Tewoodiroos akka jedhanitti kaka'uu dhukkuba kanaa dhibee kana akka waan koleeraa hin ta'initti ibsuudhaan gar xiqqeessuu fedhanii kun immoo guddina dinagdee Itiyoophiyaa miidhee jedhu. Gama biraatiin ka jaarmicha waggoota 10 hoogganaa turan Maargaret Chaan nama ittaanutti aangoo dabarsuudhaaf qophaa'aa jiran. Gabaasaa Saalem Solomooniif Liisaa Shilaan tujubeetu dhiyeessa. Biyyoonni miseensa jaarmaya fayyaa addunyaa kan WHO 194 Jeenevaa keessatti wal ga'uudhaan har'a walga'ii isaanii guyyoota 10 eegalanii jiran. Dhimmi ijoon gumii kanaas hoogganaa WHO isa ittaanu filachuudha. Dr. Tewoodiroos Adaanoom kaadhimamtoota taayitaa kanaaf muudaman kan Biriiteeniif Paakistaan waliin dorgomuuf jiru. Lawrence Gostiin George Waashingtan Yuunivarsiitiitti daayirektara waaltaa National and Global Health Law jedhamu yoo ta'an gaazexaan New York Timesiif akka ibsanitti Itiyoophiyaan seenaa dhukkubi kooleeraa ka'uusaa laaffisuu dubbataa jirti jedhan. Irran deebi'aa laaffisuun beekamtii jedhan. Kanaaf yoo ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa duraanii Tewoodiroos Adaanoom taayitaa hooggana kanaaf filatame WHO'n fudhatama qabu dhabaa jedhaniiru. Itiyoophiyaan ennaa Tewoodiroos ministeera eegumsa fayyaa turanitti yeroo 3 ka'uu dhibee kooleeraa dhoksitee jechuun himatamte. Kaan immoo Dr. Tewoodiroosiin kanneen deggeran ni jiran. Kanneen keessaa daayirektara waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Ameerikaa duraanii Tom Friidan tokko.
Firiidan akka jedhanitti falmiin waa'ee kaka'uu dhukkuba kanaa ilaalchisee jiru ol kaafamee afarfame. During the time that Tedros was health minister, it would not have made any difference. ennaa Tewodiroos ministeeras eegumsa fayyaa turanitti koleeraa dhukkuba garaa kaasaaf haqqisaa rifachiisaa jedhanii waamuun ittisuu dhukkuba kanaarraa waan hir'isu hin qabu. Eenyuun iyyuu isa kaanirraa akka dhukkubsatu hin godhu yookaan immoo akka du'u hin godhu. Eegaa sanaa jalqabee koleeraadhaaf tallaalii haaraan argamee jira. Biyyoonni Afrikaas dhukkuba kana koleeraa jedhanii waamuudhaaf biyyoonni Afrikaa martinuu qorannoo laaboraatooriitiin mirkaneeffachuu qaban. Sanaa booda tallaaliin kennama. Kun egaa waggoota lamaan dabran haala uumame. Koleeraatu jira jedhanii labsuu hafuun miidhaan dhaqqabsiise hin jiru jedhu Firiidan. WHO'n caamsaa 12 gabaasa baaseen ka'uu dhukkubaa miilanaatiin Itoophiyaa naannoo Somaalee akkaan kan dhahame yoo ta'u erga baatii amajjii qabee namoota 768 du'an. Kanneen du'an 199 naannoo sana keessaa yoo ta'an dhukkuba kanaan kan qabaman 191 naannoodhuma Somaalee keessaati. Itoophiyaatti bakka bu'aan WHO Dr. Akapaaka Kaaluu akka jedhanitti mootummaan dhukkuba kanaan dhibee garaa kaasaa haqqisaa rifachiisaa jedhee waamuuf mirga qaba. Sababiinsaas waaltaan eegumsa fayyaa naannoo nama dhukkuba kanaan qabame mara qorachuuf dandeettii isaan qabu jedhan. Yoo namoonni martinuu dhukkuba koleeraan qabaman jedhanii wal'aansaaf dhiyaatan ijoolleen dhukkuba kanaan utuun qabamin waaltaa koleeraa itti wal'aananitti fidaman jechuun dhukkubi kun hatattamaan faca'uu danda'a jechuudha jedhu Kaaluun. We know biologically that malnutrition causes diarrhea. A malnourished child. Saayinsiirraa akka hubannutti hanqinni nyaata madaalawaa koleeraaf sababaa ta'a. Yoo daa'ima tokko gara waaltaa wal'aansa koleeraatti fidde waaltaa sana gara waaltaa dhibee koleeraa daddabarsuutti jijjiirtee jechuudha. Torbanneen ja'an darban Itoophiyaa keessaa dhukkuba garaa kaasaa haqqisaa rifachiisaa deebiin kenname milkaa'ina waan qabu fakkaata. Kaaluun akka jedhanitti gareen isaanii hooggana naannoof aangawoota mootummaa waliin ta'uudhaan hojii ittisuuf jiddu seeninsaa irratti bobba'ee jira. Naannoo hongeen miidhe walumaa galaaf keessumaa naannoo dhukkubi kun keessatti ka'e keessatti qorannaa geggeessuuf hawaasa keessa kamaadheffate waaltaa to'annoo hundeessanii jiran. Kanaaf lakkoobsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii gabbu'uun gabaafameera jedhu. And we have evidence average number of cases per day. Lakkoobsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii guyyaatti kan 600 ol turerraa gara guyyaatti 54tti gad bu'uusaa ragaa qabna. Kun fooyya'ina guddaadha. Itoophiyaan yeroo ammaa yeroo roobaa dhufaa waan jiruuf dhukkubi kun naannolee kabiroo keessumaa naannoo Affaariif Amaaraatti akka hin daddarbine ittisuuf qophaa'aa jirti jedhu Kaaluun. We need to enhance preparedness because as rains come, usually what happens is roobni innaa dhufu wanti ta'u roobni sun waan jiru dhiqee gara yaa'a bishaaniitti naqa. Kun immoo bobbaatiin utuu nafne bishaan eegaa kan faalamu akkasitti uummanni bishaan sanatti fayyadamus ni dhukkubsata. Kanaaf dandeetti dhibee kanaa adda baasanii akka inni hin daddabrine bakka jirutti ittisuu akka ta'u ijaaruudha xiyyeeffanni keenya. Gama biraan immoo Maargareet Chaan waggoota 10 darbaniif jaarmaya fayyaa addunyaa WHOf daayirektara ta'anii tajaajilaa erga turanii booda aangoo gadhiisuuf jiru. Kibxata borii nama filatamuuf eegumsa fayyaa addunyaaf jaarmaya ijoo ta'e kana nama hoogganutti aangoo dabarsu. Gumii jaarmaya eegumsa fayyaa addunyaa irratti har'a kan walgaaniif haasaa isaanii xumuraannaa dhageessisan Chaan gabaasa milkaa'ina hojii isaanii tarreessu dhiyeessaniiru. Waggoota bulchiinsa isaanii 10 darban keessa eegumsa fayyaa uummataa keessatti adeemsa geggeeffame ilaalchisee gabaasa isaanii baatii kanaa keessaa cuunfanii dhiyeessan. The report sets out the facts and assesses the trends. Gabaasichi dhugaa jiru lafa kaa'e haala jirus ni gamaagama. Haa ta'u malee bulchiinsa koof beekannaa kennuuf ka qophaa'e miti. Jaarmayaan fayyaa addunyaa WHO'n gatii dhaabaa jiru qeeqa jedhus fudhatama dhabsiisa. Sababiinsaas dhugaan jiru kan inni tarreessu seenaa ka biroo waan hin taaneef. Chaan akka jedhanitti gabaasi sun danqaaf milkaa'ina argame tuqee jira. Milkaa'ina argame keessaa 11f qabsaa akka tureef WHO'n gatii daawaa HIVf fudhatamuu umrii dheeressuuf ka fudhatamu